السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجا كيساني نجا الحمد لله باقي نجا نجا يوتيوب channel زكريا نجا نفتسين جدا إتان سوداني حرس سجنتا توكو قبل سنين دفع هم دوما سجنتا هيات النفانة ترى سنين جدا يو جالتان سبسكرايب يقول سنين جدا gara yaada kiyyaatitti yogguu deemu shamarran biyya arabaa jedha. Ammas yaadni kiyyaa waa'ee shamarran nama biyya arabaa irratti xiyyeeffata. Itti fufaa isiniin jedha. Maaliif jennaani shamarran biyya arabaa kanatu biyyumaanuu deemu jira jecha. Akkuma biyyaatittu namoonni bakka guddaattis waan gurguddaa irratti illee hirmaataa jirani shamarran biyya arabaati. Kan akkasumallee miidhamanii cabanii sagalee dhabanillee isaanuma shamarran nama biyya arabaati jecha. Anis isaan keessaa tokko waan ta'eef abbaan birmati ollaan namaa. Abbaan iyyatu ollaan namaa birmata akkuma jedhan san dhiifama. Kana irratti yaada tokko tokko waliin mari'anna hamma dhumaa itti faana turaa isiniin jedha. Eenyuuf baatee jedha har'a. Eenyuuf shamarran biyya arabaa kun ati an isiin innis eenyuuf biyyaa baate? Haadha abbaa keetiif biyyaa baate moo? Jaalallee keetiif biyyaa baate moo? Jaarsa keetiif biyyaa baate moo? Ofiif biyyaa baate moo? Eenyuuf biyyaa baate? Eenyuuf biyyaa baate jedha gaafiin kiyya. Anis isinis namni hundinuu bakka jirtani of gaafadhaa isiniin jedha. Yoo haadha abbaa kan keetiif biyyaa baate haadha abbaa kan kee hamma isaan qarqaaramuu qaban hamma isaan isaaniif malu haadha abbaa galata isaanii galchanii hin danda'ani. Waan isaaniif godhanillee herreeganii hin danda'an dhugaadha. Garuu rabbiin jiruu kan kee guutuu dhiisi ofii keetii homaa hin fayyadamini ofii keetii homaa takka harkatti hin qabatin haadha abbaa keetiif jiraadhuu hin jenne. Ofiif jiraadhu ka'ii isaaniif jiraadhu jedhe. Maaliifuu yoo ofiif jiraatte yoo ofiif qabaatte haadha abbaa kan keessanillee waa godhuu dandeettaa jecha. Yoo ofii kan keetii harkaa hin qabne eenyuufiyyuu waa gochuu hin dandeettu. Namni tokkollee si hin jaalatu. Yoo ofii kan keetii harkaa waa hin qabne haadha abbaan kan keessaniyyuu si hin jaalatan. Maaliif ofii harkaa waa hin qabdu isaan irratti iyyuu ba'aa taata jecha. Ka inni sirrii kami ofii kan keetii taatee haadha abbaa keetiif ta'uudha. Haadha abbaa keetiif biyyaa baate haa jennu. Waan isaan barbaachisu waan isaanii hin ta'a jette yoo mana hin qabaanne ta'e mana isaaniif goote yoo baadiyyaa jireenya rakkataa tokko keessa jiran ta'e jireenya baadiyyaa san isaan irraa jijjiirte waan isaan itti of jijjiiranii jireenya sanirraa gara jireenya biraatti deeman godhuunuuf sirra jira. Yoo ofii kan keetii qabaattee waan irra dhaabbattu wayii qabaatte isaaniifis jireenya san irraallee baasuun numa danda'ama. Garuu ofii kan keetii fuuldura kan kee ati itti deemtu isaan jiraatanii jiran. Haa gaarii jiraatanii, haa hamaa jiraatanii, haa bareedaa jiraatanii, haa jiddu galeessa jiraatanii jiran. Ati gana hin jiraanne. Waan ofii kan keetii jiraachuuf deemtu san bakka ofii kan keetiitti jiraachuuf deemtu san ofii keetii dursa lafa kaayyattee haadha abbaa keetiif jiraattaa jecha. Ofii kan keetii jireenya kan kee bal'isaa jireenya kan kee fooyyessaa isaanillee duubaa harkisaa deemta jecha. Osoo ofii kan keetiin fooyya'in osoo ofii kan keetii uummata kayyoo harkatti hin qabin haadha abbaa keetiif baate hamma dhuma gaafa biyya arabaatti galtu haadha abbaa kan kee qofaaf jiraadha yoo jette gaafsan dogongortee jirte jecha. Gaafsanii muka guddaa tokkotu jiga jecha. Mukni guddaan kun gaafa jigu namni hundinuu itti fiigee muka kana caccabsee as baasee achi baasee muka sana addaan qoodatee dhiisa malee deebisee dhaabuu hin danda'u jechuudha. Muka jigee tokko deebisanii dhaabuu hin danda'u. Akkas taatee hafta jecha. Jaarsaaf biyyaa baate yoo jenne jaarsaaf biyyaa baate haa jennu. Jaarsa kanaaf bahuun karaa hedduu qabdi. Jaarsaaf gaafa baaftu jiruutiyya jettee baata. Mana kiyya jettee baata. Mala kiyya jettee baata. Waa hunda kiyya jettee baata. Addunyaa tana guutuu yoo isa kennitu uummata akkaa miti jettee baata. Dhugaadha akkasumallee akkasuma ta'uu qaballee. Garuu manni kan kee kun hin dhimmisamoo hin dhimmisuu waatu seenamoo hin seenu qulfii qaba. Qulfiillee bara gaarii qabamoo gaarii hin qabu jettee laaltee fattashuun sirra jira. Yoom abbaa manaatiif bahee jaarsa kiyyaa biyyaa bahe jettee waan qabdu guutuu amma jiruu kan keetii osoo of duuba hin laalin maaliin godhaa jira maal godhaa jira maaliin oolaa jira isaa dudduuba isaa osoo hin laalin amantii isarraa osoo hin qabaatin dhibbaan dhibba callisteetuma waan hojjette guutuu isa kennitee gaafa galtu gaafa bakka sanii dhabdu biyya namaa kana keessa hagana hunda daladdee biyya namaa kana keessa hagana hunda jiraattee ammas deebitee muka jige san taata jecha. Gaaf kanallee situ miidhamee situ cinqame yookaan biyya namaatitti deeba malee namni si deebisee dhaabu hin jiru jecha. Seegalee yoo guddate homa inni walitti qabde kan adda qoodatta yoo guddate sunuu yoo argame jecha. Inni sadaffaa
jaalalleef bahe. Ka jaalalleef bahe illee hin dhabamu. Hin bahullee garuu erga bahee booda fa'a itti dabalama. Kun ammoo ajaa'iba. Nama waan qilleensarra fiigaa jiru wayii qabuudhaaf deema. Nama waan qilleensarra jiru wayii qabuuf deemu wayii fakkaata. Maaliif jennaan kuni jireenya kan kee guutuu akka itti taphattu, akka humna keetti taphattu, akka sammuu keetti taphattu si taasisaa jecha. Jaalalleen kun yookaan galma sii gaha yookaan galma sii hin gahu jecha. Yoo galmayyuu gahe boruu kan keetiif gaarii miti. Maaliifuu osoo maatii kan kee hin beeksisin, osoo seera isaaf si gidduu jiru, seera dubartii fi dhiira jidduu jiru hin fixatin jireenya kan kee guutuu, humna kan kee guutuu, sammuu kan kee guutuu, yeroo kan kee guutuu, qabeenya kan kee guutuu nama eenyummaa isaa hin beekne, nama ulaagaa eenyummaa hin guuttanne, jaalala jechuun fakkeenya ulaagaa namummaa hin guuttanne akkamitti yoo jette maatii gaaf kana humna kan kee guutuu akkati qilleensarra fixxee faayidaa ala gootee galtoo si taasisaa jecha. Kanaaf hamma dandeettan waan baataniif eenyuuf akka baatan maalirra akka jirtan of yaadachuun gaariidha. Ofiitu caala yeroo kamiyyuu. Yoo ati ofii hin taane, yoo ati ofii hin yaadanne, yoo ati ofii kan keetii bakka hin kennine, yoo ati bakka dhaabbattu sanii humna kan kee eenyummaa kan kee sanii bakka hin kennine, dirqama waan irra dhaabbattu tokko, dirqama waan boru galtee itti fayyadamtu tokko, waan jireenya kan kee itti jiraatu tokko afii kan keetii qopheeffachuu qabdi. Dursa jiru dursa osoo nama tokkoofillee hin yaadin, osoo namaaf hin cinqamin ofii kan keetii cinqamuu qabda jecha. Namni kamiyyuu hamma sirraa argatuuf malee hamma ati argattuuf hin cinqamu jecha. Sirraa argatuudhaaf ni cinqaman. Garuu hamma ati argattuuf ka cinqamu sima qofa jecha. Ofii kan keetii cinqamtee hojjettee nama fiddee namaaf qooduu jirta malee namni cinqamee fidee siif kennu tokkollee hin jiru jecha. Asittis biyya namaatitti illee gaafa biyya galtallee situ cinqamee namaa kenna malee namni cinqamee siif kennu tokkollee hin jiru. Kanaaf humna keessan bakka argitanitti fitina keessattuu waan baataniif kaayyoo keessan sirriitti xiyyeeffannaa kennaa jecha. Hojjechuu qofaa miti. Waa hojjette kan eenyuuf hojjetaa jira, eenyutti kennaa jira, eessatti baasaa jira, eenyuuf jettanii gaafachuun of gaafachuun yaaduun isin irra jira jechaadha. Rabbiin warra waan hojjetee milkiidhaan galu, rabbiin warra waa hojjetee keeriidhaan harkattis qabatee sammuuttis qabatee galu nu haa taasisu. Rabbiin kaayyoo keenya hunda galmaan nuuf haa gayu. Yoo abbaan of yaadate malee namni tokkollee nama hin yaadatu. Akka itti biyya namaa kana keessatti hojjettee kushiina arabaa kana keessa akka itti dhaabbattee nama hunda baadhattee biyya kan kee baadhatte bara biyya namaa kana keessattuu maatii guutuu baadhattee mana tokko keessa gaafa hojjettu maatiin sun guutuun si waama jecha. Maatiin sun guutuun hojii isaanii jiruu isaanii sirratti xiyyeeffatanii kanaaf humna keenya bilaashan godhina hamma dhuma sagantaa kiyyaa waan na hordoftaniif galatooma.